Itoophiyaa kan ta'e lammii Saawud Arabiyaa ajjeesee haalli yeroo amma keessa jirru baay'ee sodaachisaa kan ta'e ba'anii alatti hafuu waaqayyoon namaa oolchu. Hin hojjetannaa nama taanaa ni jijjiiramna jedhanii biyya ofiitii ba'anii karaatti hafuu waaqayyoon namaa oolchu. Balaa akka tasaa osoo namni hin beekin namatti dhufus waaqayyoon namaa oolchu. Ganama yeroo irribaa kaane yaa waaqayyoo kan nagaan na oolchitee nagaan na bulchi hamaa narraa qabi gaarii natti qabi yaa waaqayyo oolmaa kiyyaarraa oolmaa gaarii oolmaa bareedaa naaf godhi jechuun arraba namaarratti xiqqaa fakkaachuu danda'a. Waaqarratti garuu waan guddaadha. Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isinii jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa viidiyoon irra qabadee dhufee akkuma na biratti argitan kana jechuudha. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu baay'ees namatti dhagahamudha jechuudha. Innis maalidha keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa jirruuf jechuudha baay'ee yaaddoo ta'ee fi baay'ee cinqee kan ta'edha. Jarri keenya maal nuun jedhu laata jennee hundi keenyaayyuu jara keenya ija keessaa ilaalaa kan jiraachaa jirrudha. Sa'aatii kanatti dhugaa wanni kun qoosaa miti akka qoosatti hin qabinaa obboleewwan keenya. Badii namni tokko hojjetee fi nu hundaaf immoo badii nuti ta'a jechuudha. Wanti kun waaqayyoon waan akkanaa irraa nama haa oolchu. Wanti kun qalbii miti. Wanti kun balaa guddaadha. Sababiin isaa lubbuu namaati waan ta'eef. Lubbuun namaa Itoophiyaa keessatti haala salphaatti ilaalamuu danda'a. Kan ajjeese sun qabamee mana hidhaa taa'ee cooma nyaatee jiraachuu danda'a. Biyya Arabaatti garuu wanti akkas jedhu hin jiru. Egaa akkuma dhaga'ametti jechuudha samoona kana akkuma deemamaa jirutti ilmi Itoophiyaa yookaan lammii Itoophiyaa kan ta'e lammii Saawud Arabiyaa kan ta'e ajjeesee jira kan jedhamu miidiyaa kanarra deemaa har'aan guyyaa arfaffaadha erga dhaga'e. Waan kanarratti viidiyoo wanti hin hojjennee fi kuuwwan argamee jira kuuwwan hin argamne jedha jechuudha. Viidiyoo garaagaraa ijoolleen hedduu yeroo hojjetanii mucaan ajjeese qabame kan jedhus namoonni hedduun hojjetanii jiru. Kuni wal keessa nama jalaadha. Garuu har'a qaxxitumaan miseejjii warri namni jalaa miidhame yookaan warri miidhamtootaa namni jalaa du'e har'a dubbatanii jiru. Kanni mucaa keenya ajjeese yookaan inni ilma keenya ajjeese hin qabamne waan ta'eef hanga hammaa hin qabamne. Adaraa akka seera jala nu oolchitan akka biyyattiitti jedhanii ba'anii poolisii Saawud Arabiyaatti dubbatanii jiru jechuudha. Isa kanarratti mucaa footoo mucaa irrattis barreeffama Arabaatiin barreeffamee poostotamee jira. Egaa isa kanarratti namoonni tokko tokko koomentii yeroo barreessitan maal akka barreessaa jirtan maal akka gochaa jirtan baay'een keessan argaa hin jirtan natti fakkaata. Maaliif yoo jettanii barreessuun duratti wanti kun maali? Qoosuun duratti wanti kun maali? Akka jedhamu jechuudha. Afaan feetaniin yoo barreessitan Amaariffaanis, Oromiffaanis, Ingiliffaanis, Tirgiffaanis barreessaasi. Garuu inni kun wanti kun wanta lubbuuti. Nuti ijoolleen miskiinonni gola madaamii keessa jiru. Har'a koomentii isin barreessitan natsaannatii qabnaa nuti rakkoo hin qabne jechuu dandeessu. Warroota boru rakkoon irra ga'uuf yaaduun nurra jira. Sa'aatii kanatti gandummaadhaan yookaan immoo zeegadhaan wal qooddanii ilma Amaaratiitu ajjeese ilma Oromiitu ajjeese sa'aatiitti jedhamu miti sa'aatiin kun dhugaanii koomentii ilaalee baay'een gaddee maaliif jennaan akka nama tokkootitti xiinxalee gaafan gadi jedhee xiinxalee ilaalu kan baaneef kan biyya keenya baaneef mee namni qabsaa'uuf biyya ormaa keessatti qabsaa'uuf yookaan qaabsuudhaaf biyyaa baatan yoo jiraatan ana jedhama. An akka mataa walitti akka nama tokkotti yoo fudhadhee Amaara ta'ee Tigree ta'ee Oromoo ta'ee waan fedhe yoo ta'e sa'aatii kanatti qabsaa'uuf yookaan immoo qabsoo hojjechuuf miti kan biyyaa ba'e hojjedhee iyyummaa injifachuuf jechuudha.
Asitti amma ijoollee hedduu ijoollee Amaaraatiin wal argina, Tigireen wal argina, ijoollee afaan Oromootiin dubbatu kan akka kiyyaa kanas ijoollee hedduu wal argina jechuudha. Maaliif nuti kan walitti nu fidaa jiru kaayyoon keenya kaayyoo hojiiti. Hundi keenya kan hojjennu mana madaamiti. Ijoollee dhiiras yoo taatan kan hojjettanii abbaa manaa madaami jala. Sa'aatii kanatti hojjechiisaa keessan jala jechuudha. Ijoollumti biyya ormaa teechanii yoo wanti tokko uumamu gandummaadhaan wal qooddanii isaanii ati Oromoodha Oromoota ajjeese jechaa jiran. Ati Amaarota ajjeese jechaa jiran. Sa'aatii kanatti lammii Itoophiyaa kan ta'e lammii Saudi Arabiyaa ajjeese kan jedhanidha. Eenyudha lammiin Itoophiyaa? Ana, sini, hunda keenya. Nuti zeegan keenyas garagara ta'u nuti lammii Itoophiyaati. Jaalannee jibbine lammummaan keenya eenyudha? Lammummaan keenya Itoophiyaadha. Paaspoortiin keenya eenyu hima? Lammummaan keenya Itoophiyaadha. Paaspoortii keenya irra kan jiru sa'aatii kanatti. Ani paaspoortii kiyyarra mani mee namni paaspoortii keechan lammummaa Oromootiin baafattanii biyyaa baatan lammummaa keechan Amaaraan baafattanii biyyaa baatan yoo jiraatan kunootii jedhaate agarsiisa. Paaspoortiin kiyya Itoophiyaawidha kan ibsu. Isaanis kan laalan Itoophiyaawidha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko yeroo hojjennu wanta tokko yeroo goonu biyya ormaa keessatti afaan keenya tolfannee amala keenya tolfannee jireenya keenya jijjiirudha malee har'aa biyya ormaatti masaaraa baachuun qubna garan qabu yookaan immoo wanta tokko jechuudha. Amma yeroo arabdoota kanarratti yeroo ilaalu yeroo baay'ee jarri masaaraa baatanii yeroo deeman masaaraa kana manatti nuun galan jechuudha. Hojjetanii bakkuma hojii sanitti ol kaa'anii galu. Garuu akka nama biyya keenyatti yoon ilaalu masaaraa qabachuun akka waan guddaa walitti ilaalu. Warra silxaana qabuttu warra waa'ee hojii kana beekuttu masaaraan iddoo hojii qofatti malee iddoo manaatitti himti jechuudha. Keenya garuu manatti adansa. Kanas Waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Inni biraan mooyyuu gola ormaa keessa yeroo hojjennutti jarri nu aarsan hin jennu. Jarri sa'aatiif daqiiqaadhaan nu aarsaa oolu. Jarri bakka yeroo baay'ee keessattuu bakka mindaa kanatti baay'een keenya ni aarra. Simmeetaawii taana. Wantoota tokkoon simmeetaawii ta'uu dandeenya. Garuu immoo erga biyyaa baanetti simmeetaawillee yoo taane obboloota koo gad of qabummaa qabaachuu qabna. Gad of qabummaan immoo rakkoo keessa nu baasuu danda'a. Yoo namni tokko gad of qabnu wallaaltota ta'uu fakkaanna. Wallaaltota nuun jedhu jennee yaaduu dandeenya. Nuti wallaaltota osoo hin taane gad of qabummaan jireenya keenya boruu ibsuuf jechuudha. Ifaa boruu argachuuf malee dukkana. Haadhaan lubbuu namaa baastee biyya ormaa keessatti qabame taanas sa'aatii 24 keessatti lubbuun isaatis ba'a. Unkaan lammii Itoophiyaa shufuroo kana dhiisaati. Kanaan dura yoo yaadattanii lammii Saudi Arabiyaa ta'ee obboleechi mucaa nama ajjeesee namaan ollolee jechuudha. Obboleechi mucaa namaan ollolee obboleechi irra dhaqee aariidhaan simmeetiidhaan rukutee nama sana ajjeesee inni sun beekamtii qabaa muuziqeenyaadhaa akka addunyaatti isaaniif nama guddaadha jechuudha. Lammuma jiraatama dhalataa biyya kanaati. Yeroo kana inni nama sana ajjeese uummanni muluu yaa'ee namni guddaadha jedhame filatamee yaa'ee warra namni jalaa miidhame ajjeefame san shamaaqa jedhan kan mataatti uffatan san buusanii isa kunoo gizee sargii minaamee iddoo gurguddaa deeman gubbaarraan uffatan uffata adiirraan uffatan san isa baafatanii afanii isgoo jedhanii kadhatanii biyya akka birriin isaan kennan akka biyyattitti biyya tokko ijaaruu kan danda'u jechuudha. Birri biyya tokko ijaaruu danda'u kennaniitu hin ta'u. Keenyas lubbuutu ba'e waan ta'eef kunis lubbuun bahuu qaba. Maallaqni kun lubbuu daa'ima keenya nuu bituu hin danda'u jedhanii daa'im mucaasan ajjeefamuuf daqiiqaan 20 yoo hafu haadhaan koottutii nagaa jedhiini. Dhumateera yeroon isaanii isaa gaafa jedhanii dhugaa viidiyoo sallaale'anii akka waan hin beekuttan bo'e jechuudha. Kana isiniin jechuun kiyya biyya ormaa biyyi arabaa qalbiin beektu keessattuu Saudi Arabiyaan qalbiin beektu ijoollee keenya obboloota koo biyya mana madaamii hanjirtanis shamarroonnis jechuudha. Jarri nama aarsiti. Jarri immoo maal akka ta'e hin beeku tasallee yoo dhoofte bakki dhoofte sun hin diimata hin madaa'a. Dhugaan isiniin jedhaan harka keechan isaanitti hin diriirsina. Ogguma isaanus hin dhaan jala akkana jedha akka sodaattu malee harka keechan ani si'ii gadi jettanii ittiin fiigina. Sababa nuti lubbuudhaan biyyaa baane lubbuudhaan maatii keenyatti deebi'uu qabna waan ta'eef gadi jechuu qabna jechuudha. Egaa
Maaliif sodaattuu fakkaachuu qabna. Yoo mindaas nu roggatan seerri biyya kanaa walqixxee dubbata. Seeraan gaafatan jechuudha. Seeraan dirqama seerrirraa nu fuudha. Gara mindaatiinis yoo ta'e. Kanaafuu isaan ajjeesuu, isaan rukutuu, simmeetaawii ta'uu akka nu barbaachisu golaa ormaa keessatti agaasii ba'anitti jechuudha. Sijjammar lubbuu namaa baasuun biyya kamittuu taanaan hin barbaachisu waan ta'eef wanna akkanaa kana sammuu keenya keessa xaraguu qabna siniin jedha. Egaa viidiyoo kana of eeggannoo godhadha. Bakka jirtanitti mana jirtanitti hundi keessanuu amma jarri aarii guddaarra jiru waan ta'eef hundi keessanuu bakka jirtanitti of eeggannoo godhadha siniin jechuun affeeraa kooti. Egaa turtiin wajjin gootanii ulfaadha galatoomaa siniin jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti. Turtii gaarii siniif haa ta'u.